Godina Baalee aanaa Barbareetti piroojeektoonni bu'uuraalee misoomaa garaagaraa bara 2014 keessa hojjetamaa turan xumuramanii eebbifamuun tajaajila uummataatiif banaa ta'aniiru. Jiraattonni aanichaa piroojeektoonni misoomaa kunniin hojjetamuun tajaajilaaf banaa ta'an kanaan dura sababa rakkoo bishaan dhugaatii qulqulluu, dhiqaalee fi bu'uuraalee misoomaa kanneen birootiif rakkachaa turuu ibsuun piroojeektoonni bu'uuraalee misoomaa xumuramanii eebbifaman rakkoo isaanii kan fure ta'uu himaniiru. Kanaan dura bishaan lafa sa'aatii 3 deemsisu waraabbataa turre. Saniinuu ammoo bishaan yeroo gannaa malee yeroo bonaa boorudha waliin ga'u jechuudha. Eeggataa turre ammatti ammoo bishaan manaa manatti nu gale kan baay'ee itti gammannee jirra. Rakkoo bishaanii kaasiin dura qabnu bishaan ganda keessaa waraabannee hin qabnu gizee roobaa haroo jedhamti haroo qotannee haroo dhuyinee galaana karaa booloo deemu jecha karaa lolaa namni deemu itti hara godhannee waraabbannee yeroo ammaatitti ammoo itti gammannee mirqaannee. Mootummaan keenya haa galatoomani. Gartee tunu raammoo waliin horii waliin bishaan dhugnaa amma ammoo tunuyyuu bishaan nu galee mitira gartee tunu 8 irraa nu galee laga keessaa gartee tunu diirratti nu bahee ganda keenya keessatti nagayaan dhunnee ashaakiltii dhaabannee mootummaan kun haa galatoomu namni mootummaan galatoonfatin rabbillee galatoonfatu nagaya guddaa rabbi isaanii haa kennu waan guddaa argannee deebiin Oromoo kaleessa dhabde sun karaa kennan nu deebitee jirti. Bulchaan aanaa Barbaree obbo Balaayii Bojaa aanichatti hojiilee misoomaa kallattii hundaan eegalame milkeessuuf hojii hojjetameen piroojeektoonni bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaan dhugaatii, riqichaa, sheediiwwan carraa hojii uumanii fi kanneen biroo baajeta mootummaa deeggartoota dhaabbilee misoomaa fi hirmaannaa uummataa birrii miiliyoona 100 waliin hojjetamaa turan tajaajilaaf banaa ta'uu himaniiru. Bara 2014 keessatti gaaffii uummata keenyaa kan ta'e yeroo dheeraa uummanni gaaffii bishaanii, gaaffii bu'uuraalee misoomaa, gaaffii daandii gaafachaa ture isarra dhaabbannee bajeta mootummaa fi miti mootummaa miliyoona 100 oliin guyyaa har'aa kana kan xumurre eebbisiisnee jirra. Kana keessaa ganda 4 irratti hojii bishaan qulqulluu uummataaf galchine magaalaa keessatti sheedii balbala 10 kana birrii miliyoona 3.5 kan hojjennee fi kanaanis dargaggeessa hojii dhabaa yuunivarsiitii kolleejjii adda addaa fi baalataa irraa eebbifamee as gale nama 100 calallee yeroo ammaa kana carraa hojii argatanii jiru. Hawaasni nageenya naannawaa isaa tikfachuu akka qabus obbo Balaayii dhaamaniiru. Hawaasni keenya nageenya naannoo isaa sirriitti eeggachuudha. Nageenya naannoo isaa sirriitti eeggachuudhaaf immoo gaachanni sirnaa milishaan ganda keessa jiru hojii guddaa hojjechuu akka qabuu fi keessaayyuu seeliiwwan diinaa rakkoo nageenyaa ta'u jedhame gara kuteenyaan irratti qabsaa'ee nageenya waaraasaa mirkaneeffachaa. Bulchaan godina Baalee obbo Abdullaa Hakiim Aliyyi godinichatti xiyyeeffannoo addaa mootummaan kenneen gaaffilee misoomaa hawaasa biraa ka'aa turan adda baasuun hojii hojjetameen akka godinichaatti piroojeektoonni gurguddoo 196 xumuramanii tajaajilaaf banaa ta'uu eeraniiru. Bara kana 2014 keessa piroojeektii baay'ee akka godina keenyatti hojjetame eebbisiisaa turre akkuma yaadattan piroojeektii 214 eebbisiisuudhaaf karooran qabannee hojjechaa turre. Isa keessaa piroojeektoonni yeroo dheeraa gaafatan akka jallisii daandii waan jiruuf isaan alatti kan jiru haga ammaatitti piroojeektii 196 kan guyyaa har'aa dabalatee eebbisaa jira. Kana cimsinee itti fufna guyyaa har'aa qofa jechuudha. Piroojeektiin aanaa Barbaree keessatti eebbifame kun performaansii raawwii piroojeektii irratti nu qabnus baay'ee kan ol kaasee fi uummata keenyatti illee abdii kan hore akkasuma ammoo qabatamaan illee fayyadamummaa qabatamaa uummataa mirkaneessaa kan jiru waan ta'eef waan akkanaa hojjetamaa jira. Kun hojii gaarii jennee ilaalla.